Seeraa Safuu Seeraa Safuu 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 Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Ayana 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 ila ayana oka iti ayan to targa ila ayana oka iti ayan to targa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Sagantaa Safuu Seeraa. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zirnaa sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii daqiiqaa 30 isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Ammas gaa akkuma yeroo darbe isiniin jechaa turre baga jalbultii ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi ayyaana irreechaa hora Arsadeetiin nagaan isin ga'e baga booqaa birraatti baatanii isiniin jenna. Oromoon baga booqaa birraatti baate kan inni waliin jedhu yeroo irreechi ga'edha. Irreechi immoo guyyaa galateeffannaa guyyaa waaqni itti yaadatamudha uummata Oromoo biratti. Irreechi waggaatti allama kan jiru yommuu ta'u inni ammaa kun isa tokko. Irreecha malkaa irreecha tulluus immoo yeroo arfaasaa jira jechuudha. Maarree irreecha malkaa kana kan baranaa adda kan taasisu irreechi hora Finfinnee kan waggaa 150 dura addaan citee ture amma garuu kunoo irreeffatamuuf jedha. Irra deebinee baga gammanne baga gammaddan baga kanaan nu ga'e isiniin jenna. Maarree egaa yeroo irreechi kun kabajamu irreechi irree keenya jenneerraa. Irreechi aadaa keenya, irreechi duudhaa keenya, irreechi mallattoo uummata Oromooti. Maarree yeroo ayyaanni kun kabajamu uummata Oromoo qofaa miti kan dhufu keessumaa kan magaalaa Finfinnee kana irra jireessaan sabaaf sablammoonni hedduun akka dhufantu eegama. Haala kanaanis qophaa'amaa jira. Maarree nuti gaheen keenya maalinni yoo jenne ambaasaaddarummaa. Ambaasaaddarummaan kun immoo ambaasaaddarummaa nageenyaa. Ambaasaadara nageenyaa taanee Oromoon hammam nagaa nageenya tasgabbii jaalala ta'uusaa kan itti mul'isnu jechuudha. Maarree namoonni tokko tokko keessa kan miidhaa geessisuudhaaf yookaan immoo waanuma tokko tokko hojjechuuf illee kan dhufan yoo jiraatan amma qaamni nageenyaa bira ga'utti isin wal to'attanii kan cinaa keessan jiru waan akkasii sochii addaa argitan qaama nageenyaatti dhiyeessuu waan addaa jiru eeruu kennuu. Namarraa miidhaa geessisuunis barbaachisaa miti garuu qaama seeraatti himuu qaama seeraatti kennuu qaama seeraa beeksisuun inni kun gamnummaa qaroomina beekaa ta'uudha waan ta'eef haala sanaan itti adeemnu keessumaa qeerroon keenya foolleen kanaan dura ayyaana irreechaa irratti poolisii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan wanti isin hojjettan baay'ee hojiilee ciccimaa nama boonsuu fi isin galateeffachiisu waan ta'eef ammas hojuma kana akka itti fuftan isin gaafanna. Haala kanaan ayyaana irreechaa sagantaa adda addaatiin keessumaa fiigicha kaarnivaala aadaa koonsartii kanaan kabajamu kana hunduma isaa irratti hirmaattanii akka nagaaf nageenyaan irreechi kabajamee xumuramu taasistan gahee keessan akka baattan gahee ambaasaaddarummaa akka baattan dhaamsa keenya dabarsina. Sagantaa Safuu Seeraa keenya kanarratti ispoonsarri kabajaa eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaati akkasumas immoo baankii Gadaa baankii dhaloota haaraati. Maarree ergaa isaanii lamaanuu dhaggeeffannee gara qabxiitti nutti dabarra. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf haqaaf istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf gaa'ela umurii malee ittisuuf mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf
akkaawuntii baankii banachuuf inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela, hiikkaa gaa'elaa, guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii. Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20,000. Aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyalam gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 25. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Amma kallattiidhaan gara odeeffannootti dabarraa gara Afrikaa kibbaa nu geessiti odeeffannoon keenya har'a toora intarneetii irraa arganne. Afrikaan kibbaa akkuma baay'een keessan beektan namoonni biyyoottan alaa adda addaarraa gara sana deemuudhaan dafqanii hojjetanii dhama'anii qabeenya horatan yeroo tokko akka galaanaa ka'uudhaan namoonni biyya sana keessa jiraatan jechuudha. Biyya keenyarraa nuubaa yookaan biyya keenya keessaa nuubaa jedhanii qabeenya isaanii saamuu, isa kaan gubuu, isaaniinis irrattis miidhaa geessuu amma lubbuu dhabsiisuu irratti kan geessantu jira. Eenyuma kanallee wanti nuti dhageenyu baay'ee jira sukkanneessaa. Maarree Afrikaan kibbaas biyyoota tokko tokko dhiifama kan gaafatteetu jira. Faallaa kanaan immoo daa'imma keessan rukutuu hin dandeessan yookaan adabuu hin dandeessan yoo adabbii cimaa daa'ima keessanirraan geessistan anatu sin gaafataa jedhee seera baaseera manni murtii biyya sanaa jechuudha. Maarree manni murtii Afrikaa kibbaa ijoollee akka malee adabuun mirga isaanii sarbuu waan ta'eefu dhaabbachuu qaba jedheera. Sababii kamiiniyyuu akka adabbiitti ijoolleerra miidhaa qaamaa geessuun seeraan ala waan jedhamuuf waan jenneef kanarratti of eeggachuu qabdu jedheera manni murtichaa. Ijoolleen naamusa gaarii barsiisuudhaaf tooftaaleen adda addaa yoo jiraatanillee qaama isaaniirra miidhaa geessuun garuu yakka cimaadha jedha manni murtichaa. Akka qorannoo mana murtichaatti abbaan osoo ilmi isaa ganna 13 yookaan waggaa 13 pornoogiraafii yookaan viidiyoo waa'ee saalqunnamtii ilaallatu ilaalaa jiru arge reebe yookaan adabbii qaamaa irraan geesse manni murtichaa akka isa hin deeggarre yookaan immoo akka isa qorachaa jiruu fi adabbii irratti dabarsuudhaaf akka qophaa'aa jiru dubbateera. Abbaan ilma miidhame jedhames akkaataa amantaa kootitti yoo ilmi koo balleessu yookaan balleessaa dalagee adabuuf mirgan qabaa jedhee mormeera. Manni murtichaa garuu adabbiin qaamaa kun seeraan ala jechuun dubbata. Gareen walabummaa amantaa Afrikaa kibbaa immoo murtoo manni murtii biyyichaa dabarsee kana nan mormaa jedha akka amantiitti. Murtoon mana murtichaas fudhataman qabu. Akkaataa amantaa keenyaatti yoo daa'imni kee balleesse adabii guddisii jechuun kan macaafa qulqulluun ajaju cabseera jechuun mormaniiru. Mootummaan Afrikaa kibbaa garuu ijoollee reebuudhaan yookaan immoo miidhaa qaamaa irraan ga'uudhaan deebisuu hin dandeessu jechuudhaan murtoon sun kan itti fufu ta'uusaa himee jira. Maarree toora weebsaayitii thesouthafrican.com tu kana gabaase Lataa Zariyuun immoo haala kanaan qindeesseera. Kana fakkaata gaa kan Afrikaan kibbaa
dhimma daa'immanii irratti seera haaraa baaste. Biyya keessaa immoo yuunivarsiitiiwwan keessatti seerri akka kabajamu alseerummaan akka hin babal'anne hojii cimaa akka hojjete dubbata Ministeerri Barnootaa Federaalaa. Kanaafis jedha Ministeerri Barnootaa kun qajeelfamaa fi dambii naamusaa kana kan hojiirra hin oolchine kan hojiirra oolchuu dhiises gatii nama kafalchiisa yookaan gatii nama baasisa. Barattootas ta'e kanneen kana hojiirra oolchanii jedheera. Dabalataanis manneen barnootaa yookaan immoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barattoonni tokko tokko isaan mirga isaanii qofaa gaafatu malee waa'ee dirqama isaanii wanti beekan hin jiru yookaan immoo dirqama isaanii yeroo bahatan hin mul'atu. Kanaaf qajeelfamaa fi dambii kana akkan baasu dirqameera jedha Ministeerri Barnootaa. Sagantaan keenyatti fufa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii. Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20,000. Aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa tokko afuraffaa kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyalam gamoo Oromiyaa darbii lammaffaa. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 25. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Ispoonsarri keenya eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa akkasumas baankii gadaa baankii dhaloota haaraati. Baankiin gadaa baankii dhaloota haaraa hundeeffamarra jira. Aksiyoona gurguraa jira. Waajjirri isaa muummeen magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Madaaniyalam gamoo Oromiyaa darbii lammaffaarra jiru. Achi dhaxxanii qaamaan gaafachuu dandeessu. Marree aksiyoona gurguramaa jiru kana bitachuudhaan baankii keessan baankii gadaa baankii dhaloota haaraa hundeeffadha. Marree aksiyoona kana bitadhaati baankii dhaloota haaraa xiyyeeffannaa addaa qonnaan bultoota misoomaaf jedhanii lafa isaanii irraa ka'anii fi qabeenya isaanii dhaban kan deeggaru akkasumas immoo dargaggootaaf xiyyeeffannaa addaa kennee kan hojjetu baankii gadaa deeggaraa dhaabbadhaa baankii keessanii Oromoo dinagdeedhaan guddisaa uummaticha dinagdeedhaan akka guddatu barbaada waan ta'eef kana deeggaraa isiniin jenna ispoonsara ta'uu isaatti guddaa galateeffanna. Gaaffii dabalataa dhimma baankii gadaa irratti yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nuun ga'a. Nuti immoo deebisnee isaan gaafanne isaan akka isaan ibsa isinii kennan taasisnaa jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan baga jalbultii ayyaana irreechaatiin nagaan isin ga'e jenna kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Sagantaa Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Jaallachuudhaaniitiin yeroo hundumaa sa'aatii kana daqiiqaa 30 isinii dhiyaatudha. Ammas sagantaan keenya itti fufa. Kan itti fufee dhiyaatu qabxilee nuti qabanne keessaa torbanoota 4 dabran dhimma obbo Abbuu yookaan immoo obbo Abdulaziz Bakar isinii dhiyeessinee turre dhimmichi maal inni jennee isin yaadachiisuudhaaf kaartaa isaanii jalaa bade kaartaa mana isaanii eddi jalaa badee booda isaan himachuu dhaqanii waajjira poolisiitti himatanii akkasumas gaazexaa irratti labsisiifatan. Kana booda yeroo isaan bulchiinsa magaalaa deemanii bulchiinsi magaalaa maal jedhaa mana kee gurgurteettaa jedhan. Manichi garuu isaaniin hin gurguramne ragaa sobaatu irratti ba'e namichi kaartaa sana argate sun ragaa sobaa baasee waraqaa eenyummaa baasee manicha gurguratee jechuudha. Maqaa namicha isa dura bakka buusee maqaa Mangistuu Alamaayyootiin jechuudha. Isa kana isinii dhiyeessinee jalqaba duraa namichi dookumentiin yookaan immoo waraqaan jalaa bade isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ittaan sun immoo nama obbo Abdulaziziin bakka buuse jecha obbo Mangistuu
Alamaayyoo isinii dhiyeessineerra. Yeroo darbe immoo bulchiinsi magaalaa yeroo ragaawwan maamila jalaa badu maal godhaa? Isaan bira furmaanni jiraayii jennee gaafannee turre. Kana malees immoo waraqaan ragaa yookaan waraqaan eenyummaa sobaan hojjetame yeroo manni nama biraatiin gurguramu isin maaliin addaan baafattu? Maaliif immoo addaan hin baafanne jennee gaafannee turre. Obbo Baharuun deebisaan nu kennan keessaa isin yaadachiisuuf. Ragaan baduu danda'a. Ragaan akkuma bade jalqaba irratti akkuma hin jedhe qaama beeksisuu qabu keessa beeksisee galmee isaatiin wal qabsiisuutu isarra jiraata. Erga galmee isaatiin wal qabsiisee jiru kana dura rakkoo akkasii kana furuudhaaf qajeelfamnii fi dambiin bahee hin jiru. Amma garuu qajeelfama duwwaa 6/2008 dhimmoonni galmee abbaa dhimmaa hojii wal qabatee jiru akkaataa itti deebii argachuu danda'uun isarra jiraatu bifa ifa ta'ee fi qulqullina qabuun ifatti qajeelfamni baheef waan ta'eef rakkoon isaan qunnaame ragaan jalaa bade taanan ragaa baduu isaa qaama jirurraa beeksisanii dhufan taanan nu beeksisan taananiin abbaan dhimmaa nu biraa akkaataa qajeelfamni sun jedhuun tajaajila argachuu danda'a jecha. Ragaa isaa bakka buufachuu danda'a. Ragaa badeessan bakka buufachuu akkaataa itti danda'u irratti qajeelfamni bahee jira. Hojiirra oolaa ittiinis hojjechaa jirra jecha. Akkas ture. Maarreegaa namni abbaa dhimmaa sun kan gara keenya dhufan kaartaana jalaa badeera jedhanii kan gara keenya dhufanii himatan gara waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Sabbataa deemee galmeen kun yakkaan akkanaaf banamu himannaa naa banaa jedhee iyyadheen ture. Kanan iyyadhe immoo waggaa 4 har'aati. Waggaa 4 guutuu deebinnaan kennamne. Abbaa alangaa fi poolisii waliin ta'anii galmee bananii yakkamaa kana naa dhiyeessuu qabu turanii jedhanii nutti himatanii nutis immoo dhimmicha gaafachuuf simbira dhufeeraayi galmeen kun simbira jiraayi iyyataniiru beektuyi jechuudhaaf gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Sabbataa deemnee turre. Maarree Saajin Eeliyaas Abbaba deebii nu kennan hordofaa. Galmeen kun haalli raawwii akka isaa yakka waliin dha'uudha kan raawwatame. Yakki kun immoo wal xaxaadha. Raawwii yakkichaa yoo ka'u yakki kun kan raawwatames bara 2008. Akkan galmee kanarraa hubadhetti galmeen kun eeruun kan dhiyaate bara gaafa guyyaa 28 ji'a 8/2010 jechuudha. Eeruun kan dhiyaate qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Sabbataatti jechuudha. Gaafa guyyaa 28 ji'a 8/2010 kan dhiyaate jechuudha. Eeruu kanarraa akkan hubadhutti jechuudha. Galmeen kun jalqaba nama biraa harka ture. Erga gara mana murtii aangoo qabuutti darbeeti godina addaatti darbeetu waajjira abbaa alangaa qajeelfaman kan gaddeebise ta'uu isaati. Erga sanaati gara kootti kan qajeelfamedha jechuudha. Anaaf immoo kan qajeelfame galmeen kun gaafa guyyaa 29 ji'a 8/2010 gara godinaa deeme achi kan deebi'e naaf qajeelfame immoo gaafa guyyaa 6 ji'a 10/2011 jechuudha. Waggaa tokko turtiin galmee kanaa nu bira kan ture waggaa tokko. Haalli raawwichaas walxaxaa ta'ee argame akkasumas immoo shakkamtoonni kun miliqanii waan argamaniif barbaadamaa jiru. Ajajni mana murtii bahee jira. Isaan kan immoo barbaadaa kan jiru ta'uudha jechuudha. Maaliif waggaa tokko simbira ture? Amma isuma sin amma naan jettan kanaaf? Kan inni tureef sababa shakkamtoonni badaniif. Shakkamtoonni amma yeroo ammaa barbaadamaa jiran nama 2dha. Isaan kunis immoo hanga argamanitti galmeen kun immoo akka isaan dhufanii jecha kennaniif qajeelfamni kallattii sanaatiin kan nuuf kenname jechuudha. Sababa kanaatiif ture jechuudha galmeen. Kanaafuu namoonni barbaadaman kun amma argamanitti galmeen yookaan himannaan hin banamu jechuudha. Amma shakkamaan kun argamutti galmeen kun hin banamu. Maaliifini shakkamaan kun eenyurraa akka bite akkamittiin akka bite lafa kana eessa akka argate ibsuu namni danda'u hin jiru waan ta'eef shakkamaan sun immoo dhiyaatee to'i mana kana eenyurraa akka bite dhufee to'i jecha isaa kennee jecha shakkamummaa isaa nama bite illee yoo qabaate namni bite sun immoo dhiyeeffatee to'i akkamittiin yakki kun akka raawwatame kallattii sanaatiin qorannaan itti deemamaa jechuudha. Poolisiin shakkamaa tokko
barbaadaan jira kan jedhu daangaa yeroo qabamoo amma hin argamutti numa barbaada waggaa meeqa barbaada ji'a meeqa barbaada poolisiin. Gaaka ajajni mana murtii gaafa kennamu akkuma qajeelfamicha sirna seeraa yakkaa kanaatti hanga shakkamaan sun qabamuu danda'uutitti kan kennu ajajni qabistaa yeroo tokko ba'ee hanga shakkamaan sun qabamutti hojiirra oola waan ta'eef kanaatiif itti deemaa jirra jechuudha. Shakkamtoota kana immoo nama akka kootitti qaamanis otoon argeeti wanti hin beeku hin jiru. Isa kanaatiif immoo miidhamaan dhumti kuni shakkamtoota kana ni beeka. Suuraan qabu? Suuraan isaanii koppiidha kanas jiru. Koppii sun immoo baay'ee mul'atu. Inni gandarraa ba'ees yakki kun kan itti raawwatame gandarraa ba'ee ta'uu kan galmee kana wal qabatee jiru nu biraan baanee jedhan warri gandaas. Waraqaan eenyummaan isaan gandarraa baafatan qilleensa irratti jechuudha karaa biraati. Qilleensa irratti jechuun maal jechuudha? Sababa gandarraatiin nu biraan baane jedhamee fi waraqaa eenyummaa kana immoo qorachuudhaa fi akka keenyatti shakkiin keenya forjii dhannee shakkina. Isa kana qorachuudhaaf immoo urjinaal isaa argamuun dirqama. Koppii irraa qoratamuu waan hin dandeenyee fi isa kanaatiif. Gandatti ganda dhaxxaneennaan ganda nuti hin kenninee jedhama. Itti gandi kennine ta'e forjii dhannee shakkinaa jechaa jirtu. Akkasi. Maaliif forjidicha immoo hin baasne ree? Forjidii sana qorachiisuudhaaf orjinaalli argamuu qabu waraqaan eenyummaa. Koppii irraatiin qoratamu. Kanaatiif koppii irra sababa hin qoratamnee fi gandi immoo nu biraan baane erga jedheeti hanga sanatti kan jiru jechuudha. Tole kan waraqaa eenyummaa sobaan bahe sanaas akkasumas immoo kan galmee hin banamin hafe kanaa falli isaa maalinni? Falli jiru amma miidhamaan kun jara kana waan beekuuf innis barbaadaa jira. Ajaja qabistaa kanallee koppii goonee xalaa deeggarsaallee barreessinee itti kenninee harkasaa jira jechuudha. Kallattii isaan argamanitti innis hordofaa jira. Amma danda'amaa ta'etti odeeffannoos yoo nu kenna ta'ee karaa bakka bu'aasaatiin dhimma siviiliitiin wal falmaa waan jiranii fi ajaja mana murtii kanaan illee xalaa deeggarsaa qabna waan ta'eef qabinsa ajaja qabinsaa qabna waan ta'eef shakkamaan kun qaamam nuufaa dhiyaatu jennee tollee beellamatti aanu kan ammas karamii kana keessa qabudhani fulbaana kana keessa isaan akka manni murtii karaa bakka bu'aasaatiin illee dhiyeessu itti deemnaa jennee yaadaa jirra. Egaa hawaasni dhimma ragaa ofii sirriitti qabachuu irratti akkasumas immoo yeroo shakkamaan akkasittiin badu qaama poolisii yookaan immoo qaama nageenyaa wajjin waliin ta'anii shakkamaa barbaadanii seeratti dhiyeessuu irratti maal hojjechuu qabu jettanii dhaamsa dabarsitu? Amma asirratti namni wanti nu hubachuu qabu gaafa lafa tokko bitachuuf ka'u waraqaa eenyummaallee warbira qabee otoo adda baasee ilaalee sirriitti suuraan mana sana bitachuuf gaafa jedhu suuraa sanaa wal bira qabeellee yoo ilaale suurri namaa gargari. Amma feesoote koppiidhuma irratti jechuudha. Isa kanarratti otoo karaa sanaan deemee gaariidha jechuudha. Inni biraayyuu namootumti mana galmee bulchiinsa magaalaa keessa jiran kuni gaafa bakka bu'ummaa tokko fuudhanii too galmee namaa keessa kaa'anii sirriitti adda baasanii too ilaalanii. Isaan amma maqaa sanaan jiraachuu qofa laalu malee amma suurri nama sana wal fakkaata dhugumaan immoo qabeenyi kun sanadha kan jedhu wanti beekan hin jiru. Yeroo baay'ee amma yakki kana fakkaatu daddabalamee waan raawwachaa ooluuf waan hin beekuufane jechuudha. Kanaatiif isa kana isaanis otoo xiyyeeffannoodhaan ilaalanii jechuudha. Inni biraa immoo uummanni immoo wanti nu deeggaruu qabu akka kootitti jechuudha. Namoota kana beeku waan ta'eef amma namoonni naannoonni amma jiraatu kanaa fi akkasumas immoo naannoonni manni kun irratti ijaaramee jiru kana nama kana ni beeku. Odeeffannoo nuu kennanii bakka inni jirutti qabnee too'i seeratti dhiyeessine qaamni ilaallatu kallattii jiruun tarkaaffii jiru soo irratti fudhatamee jedhee kanan dhaamu. Gaaffilee keenya kanaaf akka deebii nuu kennaniif gara waajjira qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Sabbataatti yeroo bilbilee gaafannu tolee rakkoon hin jiru deebisnee kennina jedhanii eeyyamanii kan nu keessummeessan Komaandar Tsaggaayee Tolaa itti gaafatamaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Sabbataa guddaa galateeffannaa akkasumas immoo Saajin Eeliyaas Abbaba gaaffii kanaaf deebii bal'aa nuu kenneef guddaa galateeffannaa hunduma isaaniiyyuu ulfaadhaa jennaa kanneen gaafa uummanni gaaffii gaafatu si'aa'inaan tole jedhanii deebii deebisuudhaaf akkasitti tattaafatanii sa'aatii qabanirraa qusatanii nuu deebisan baay'ee galateeffannaa. Kanneen rinciccanii
gaafa nuun bilbilee deebii nuu deebisaa jennu mataa jabaattan immoo bara 2012tti maaloo mataa laafaa deebii uummanni gaaffii siin gaafatuuf deebii atattamaa deebisuudhaaf nu wajjin tumsaa. Iftoominni baay'ee bareedaadha. Iftoominni waltajjii irratti waan dubbatame iftoominaan kana hojjenna jedhamuu jechuu qofaatu hin ta'in waan uummanni gaafatu tokkos sirriitti yoo dogoggoras ta'e dogoggoreeraatiin of kolchu jedhanitti waan tokko mudaan qabu yookaan immoo cubbuun qabu. Yoo namicha sanatu balleesse abbaa dhimmaatu balleesses ta'e kana kanaaf ture kana kanaafi abbaan dhimmaas immoo kana hanqisee dhufeera jedhanii himuun iftoominaan itti himuun rakkoon qabu waan ta'eef miidiyaa baqachuu mannaa ifaaf ifatti itti himanii deebisanii dubbii sororsuu yookaan daandii qabsiisuu yookaan furmaatatti kennuun baay'ee barbaachisaadha jennee dhaamsa keenya dabarsinaa. Baay'eetti rakkachaa waan jirruuf namni nu gaafata gaafa qaama dhimmi ilaallatu bira deemnu walgayiidha. Nattiin toluudha waan baay'eedha sababni isaa silkiin isin ka'u kanaafuu kana akka bara 2012tti warri rakkoo akkasii qabdan tokko akka fooyyestan dhaamsa keenya dabarsine nu daawwachaa jirtu ta'e nu daawwachuufis immoo yeroon qabdan taatari irra deebii waan jiruuf nu daawwadhaa achirrattis kanuma jennaa. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii. Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20. Aksiyoonni guddaan immoo 100. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Utubaa sagantaa keenyaa kan ta'e yaada keessan yerootti dhiyeessinu rageenyirraa namoonni baay'een karaa feesbuukii keenyaa, imeelii keenyaa akkasumas karaa bilbila yaada adda addaa akkasumas gaaffilee yoo dhiyeessitan iyyuu kan muraasa keessanii gurra siin buusna. Keessumaa ameen geechoo maqaa feesbuukii isaatii yeroo hedduu irra deddeebi'ee waan nu gaafateef kan isaa deebisna. Gaaffiisaas akkas jetti. Qaamni ajaja raawwate qabeenya argame dhorkee mana murtiif dabarsa. Haa ta'u malee ragaan himataaf himatamaa qabeenya kana yommuu ragaa bahan hin dubbanne kan eenyu akka ta'e hin mirkaneessine garuu manni murtii ragaan mirkaneessu jiraatu baatus bu'aa dhorkaa dhiyaate sana akka ragaatti fayyadamee murtii kenna. Ragaan kun rogummaa qabaayi yookaan akka ragaatti fayyadamuu dandeenyaa kan jedhu ture gaaffiinsa. Maarreen nutis ogeessa seeraa obbo Hayila Mikaa'el Taaddasaa Kafaniitti bilbilee gaaffii kana gaafannee turre. Isaan akka kanaan duraa gara stuudiyoo keenyaa dhufanii gaaffii gaafatameef deebii nu deebisuu hin dandeenye hojii waan isaanitti baay'ateef garuu bilbilaan waan nu deebisan yookaan waan nutti himan sitti himna ameen geechoo. Akka isaan jedhanitti ragaan kun wanti amma dhorkaa jedhamee qabame kun ragaa ta'ee mana murtiif hin tajaajila jennee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu. Ragaa hin ta'us jennee dubbachuuf rakkisa. Maaliifi egaa ragaa ta'uu hin danda'u kan jennuu fi manni murtichaa ofii isaatii ragaa fidaa jedhee kan qindeesse yookaan immoo akka qindaa'u taasise kan ofii isaatii argatitu hin ta'in kan ajajanni dabarsedha waan ta'eef hin argine waan qorateen qabu haa dhorkamu jedhee qofa ajaja dabarse waan ta'eef isa kan akka ragaatti fayyadama jennee dubbachuun nu rakkisa. Garuu immoo falmii gargaaruu danda'a dhorkaan kun yoo ta'e malee qulqulleessinee jala murree ragaa ta'uu danda'a jennee dubbachuu hin dandeenyu jedhaniiru. Deebiin kun egaa hamma tokko waan sii deebi'ee nutti fakkaata ameen geechoo yoo quubsaa miti ta'ee siin deebine ta'e immoo
ammas deebisiitiin nu gaafadhu. Obbo Haayila Mikaa'eliin gara stuudiyoo keenyaatti waamnee bal'inaan akka isaan ibsan yookaan immoo isinitti himan taasisuu dandeenya. Egaa walumaa galatti sagantaa nuti har'aaf jennee qindeeffanne kana fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nuu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Ogeessota stuudiyoo keenyaa Lataa Ziriyuun, Naa'ol Girmaa fi anis kan isin keessummeessaa ture Zirnaash Olaanii Doorsisii. Nagaan nageenyi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa.